kiristaanaan ture. Akka danda'ame miira wayii keessa galtee jirta ijji kee imimmaaniin guutamee jira waan ta'eef haqqii kan rabbiiti miira biraa keessa na jalaan galin si jaallannaa si kabajnaa yoo balleessite si gorfannaa si najjeefnu kanaafuu meemee abbaan manaa keetii jalqaba hojiin jiraataa turre haala ilma gootiitii Saudi deemtee birrii 5,000 qofa ergaa turte ni heerumtee dhiira biraatti finfinnee tuun hin beekin dhuftee finfinnee keessa jirti naa qabaa ilmoo simnaan meemee dubbadhu deebii kee mootii sirraa qabadhee laala bakka gaaffii qofatan si gaafadha. Galatoomii mubee abbaa manaa koo kana dhugaadha jaalladhee ittiin heerumee awwala kiristaanaan ture asallamee sigmootti asallamee tani heerumee yeroo heerumu inni listiroo xaragaa ani immoo mana namaa hojjetuutti birrii 150 qaxaramee hojjetaan ture. Inni fuulduree koo listiroo xaragaa ani immoo mana namaa keessa taa'eetan mana shaayii hojjetaan ture. Yeroo mana shaayii hojjedhu namni yoo wanta tokko jedhe kaballaan isa jira dhitichoon isa jira waa hedduu dabarsee mucaa kana wajjin waa hedduu ilmoollee arganna bor ilmoo keellee si jala taa'e listiroo xaragaa ijoollee si gimoo jechuudha tokko na beeka musliimaa nama akkamii akka taate mana inni akka hojjetaa turte jireenya akkamii akka dabarsite ani maatiin koo hundi kiristaana sababa sallamee heerumeef maatiin qabu haadhatu qabu haadha dhabee abbaatu qabu abbaa dhabee jechuudha rabbii gadii abbaan koo haati koo isa bakka caammaa keessoo bakkee miicamu manatti miicee pestaalitti qabadheen fidaan ture utuu isa hojjannu isa dhiisee mana saafii daabboo fi lafiitii abdiisaa sigmoo bassoo fi abishii mastangidoo birrii 30 qaxaramee birrii 25 qubeen kaffala birrii 5 fudhadheen gala birrii 25 birrii 500 way yeroo sana qubeenaa bahee jennaan eelee bitee minaan daasisee akka shamara tokkotti manatti tolchee nyaachuun jalqabe. Dhiisin jedheen wanta kana dhiisii adaraa dhaqiitii nuu dorgomii bor ilmoo dhalatullee siduu listiroo xaragaa ani listiroo isaatti nan boona malee hin qaana'u. Listiroo xaragee yeroo sana bushaa ture. Jaalalli jira. Daabboo tokko yoo arganne nyaannee qulle. Jaalalli jira wajjin jiraataa turre. Harka isaa qabadhee waajjira barnootaa sigimoo fuudhee deeme ani bakkee taa'ee Ibraahim qorame. Mucaan kun mataa qimireessee caatii bitatee deema waardiyummaa yoom gattaa'ee hojjeta jennaan lakki fuudheedhaadha manaan saayisii kana balbala sana taartiisii kana jedhee uummanni dhagaa bahee akoraa mucarraa saayaanu jedhame. Ibraahim garuu ani hin darbu musliimaa yeroo torba waynaan kufee hin darbu jennaan keer inshaallah carraa koo moonan ilaala rakkoon qabu dorgomi jedhee dorgomsiise waardiyummaa tokkoffaa bahee darbe. Giftii koo akka sagaleen kee qulqullaa'u hin boo'in abshir hin boo'in birrii 400 way qaxaramee hojjetaa ture. Ani sanniisne mana namaa koo itti fufee hojjetaan ture. Musliimaa listiroonaa wayyaa birrii 400 way argadhu nan ga'uu hin barbaadu jedhee abbaa baraqaa barreessisiisee qodaa keessan harkaa tarakkabadhaan hin barbaadu jedhee kennatee dhufe. Dhiisi Ibraahim Yadaraa amma yoomitti listiroo keessa teessaa godina Jimmaa fuudheen deeme ammas bultumaaf mana bira isaa bulle bakkee immoo zooraa olla yoo jararra teenye waan nyaannu hin qabnu ammas mana bultii. Imbooni giftii koo ayuufi imbooni mana bultii Jimmaa mana murtii na dhaggeeffadha mana murtii Jimmaa. Waardiyummaa ammasa dorgome birriinsaa birrii 627 turte. Ammasa ijoollee aanaa meeqa walitti qabamanii ammasa yoo kufre maaliin deebina waan itti gallullee hin qabnu jedhe abshir abbaa manaa koo rakkoo hin qabu hin darbita. Dhiifama hojii arguun dadhabee viidiyoo si'annachuu ta'e dhiifama naa godha. Dubbadhu.
Ana cukup. Ammas indarbe jennan gammada fuudheen galee bakka Ibrahim mucaa argachuu qabna. Ati sabirii 700 way galteetta mucaa argachuu qabna jedhiin. Mucaa isaa angafa garaa kootti hafe. Ani musliimaan inni sine amma mana namaa hojjechuu inni sine ganamasa ta'e galgalasa ta'e waan argamu hojjedha ollaa dhaqee buna kajeelurra ashaboo barbarree gaafachuurra jechuu. Inni garuu amalli isaa jijjiiramaa dhufe gaafa mana murtii yeroo galu musliimaa inni joo baradheera onlaayinii garuu hin furannee qarshiin qabu ani ofin ajjeesa maaliin godhanan jedhe. Duuteen banne ammallee jirti Ramlaa jedhamti adaraa abbaa manaan koo hojii guddina argate guddina sanaaf immoo birrii meeqaan qate jawwaaruu jennaan sigmoo deema Addis Ababaa dhaqee dokumentii sanaan fida musliimaa eddee lixxulitiitii birrii 2,000 barbaadinaan jedhe yeroo sana 2,000 jechuudha. Eddee argan. Obboleetti be strong. Jabaadhu hin boo'in. Ugaa keetii si waamne. Manni jookoo maaliin qabsite? Cufe farraa. Dhaqee birrii 2,000 dhaqee liqeeffadhee arabaa. Natu bishaan fudhachuu. Ummata madaala murteessaa naannoo ummata waan ta'eef ummatatti mataa harta ummatatti himatu dubbadhummaan isi dhagaara ummata sii murteessa. Achumaan birrii abeet. Ayyuuf yoo haasoftu sagaleen kee akka ummataaf galutti xiqqoo miira keessa galtee hin boo'ini nuti dhagaamaan jiru dhugaan kee akka ba'uuf xiqqoo obsifii haasa'e. Shadhaku. Atini dhaqee birrii 2,500 liqeeffadhee fidee jawwaarutti kenne jennaan dokumentii isaa dhaqee fidee qabsiisee jennaan mindaan isaa 2,000 gale. 2,000 galee jennaan 2,000 hojjetu yeroo hojjetu waajjira keessa namaa wajjin nageenya hin qabu. Akka barbaade haasaa. Amala isaa akka jiruun jijjiirrate. Anaan immoo ati yaa saree yaa namaa na hin jedhu nama fundureetti naan qaashasha na arrabsa. Amalli isaa yoo ani danda'e malee eenyuun danda'a jedha. Haadha isaatuu dhuftee ragaa naa baati. Haadha haati isaa isa deesse ragaa naa baati turte dhuftee. Dandeesseetta utuu nan jettu danda'ee hadaraa jedhee anatu dhaqee kadhata. Biiroo dhaqee anatu dhaqee hoogganaa jaraa jilba qabatee anatu kadhata sigimoota eegaa tiraatti. Utuu akkana hojjini jiraan hadaraa Ibrahim dhiisi maabaraawi nuuroo bari nama du'ee fi booyi. Bolla qotaa dhaqi islaamummaa immoo ani wanta ta'ee hin beeku nana sallame malee quraanan qaraani quraanana qaraasisi sagadina sagachiisi adaraa jedheen kadhadhe dubartii gaafa waazii qiyaaman gad caccaba qabe afaan keenan jedha hiriyoota isaa biratti na xinneessa achini hoogganaan akka adabbii gaattiraatti sagashe inni gaafate jimmaa ture birrii 2,000 gaattiraa galle. Gaattiraan jireenyi nutti hadhaaye waan godhuun dhabe. Baldii bukoo tokko birrii 20 tolchaa ture yaani namaaf gibbii keessa dhokadhe gibbii isaa biti keessa gaattiraatti. Birrii 20 hojjetaa turte bildee. Bukoo baldii guutuu birrii 20 tolchu dammaana sii ka'e ibidda irratti na kuffisee mana hakiim dhaqee waan akkamamu dhabee jennaan qaallittiin akkamsiiste. Achiin immoo amma racii hamma sanan dhabe maaliin godha maatiitti silaa shamarrama haadhatti baqatti miti haati na jibbite haati koo islaamaati. Abshirna lubadhaa ishee. Obboleessa qaba gatu kiristaanarraa islaamummaatti dhufeef na jibbee Ibrahim na beekaa Ibrahim yoo na qaxaqqate Ibrahim yoo na arrabse ani nama hafuura baafadhuun qabu sammuu Ibrahimiitiin marraama ture miidiyaarraa oli naan baasu ture Ibrahim abbaa koo sana jechuudha wal barra jedhee abbaa koo millaashin waame jennaan deemee fudhee giddii dhumaanii bakkaati teesse finnee xabala naqsiisinaati dhuftee galtee mana keenya na jestenan jedhani maatiin koo fayyaa garuu ani Ibraahimumatti hin baqadhe esumaan hoyya waa hedduu dabarsineerra.
Dhaqeen hojjedha Ibraahim mana namaa yoo ta'e hamma namni Emoji boychaalee isaa warning irratti kenne emoji boychaalee isaa akkan galan haa ta'u barbaadan kan callisee dhaggeeffadhu barbaadan kan waraabbattan usi fakkeenya namaa ta'a. Qophiin kinaa godhe. Tiraagalleedha inni kun immoo walqoorraa birrii liqeeffadhee mana shaayii banadhee hojjedha si harka qofa hin eegu birriin kun gaattiraa irratti nu gohaan jiru Ibraahim hojjedhu shi jedhe mucattii tokko wajjin waajjira Fillafiitii poolis xaabiyaatti mana shaayii banadhee akka nama tokko hojjetaan ture. Namni tokko yoo kursii hadha itti tolee jennaan bori yoo ajajee dhufe inni kee dhimma kee qaba. Si fuudhuu fi si fudhatee baduu fi ummata as qayyama taa'e. Ummata arraabsa namni hadha dhufee nyaatee boriin nufu gabaa koo immoo gaattiraa beeka akkatti ani hojjetaa ture kottu ijoollee naa ragaa ba'uu danda'a. Eenyu wajjin mucaa tokko naa dabaltu malee jedhee abadane. Hindeessa Ibroo saatii kana keessa mucaan nuun barbaachisu adaraa kiraa manaayyuu dandeenyee kaffalaa hin jirru. Amala hin qabdu ati kun obiidoo dhattee as qayyamtaa pirezidentii jara na waame haadha manaa saatii ati nan jedhe. Namichi kun hojii isaa sina siraataan hin hojjetu. Kaameeraa dhokataa bakka mana shaayii ta'a bakka bunaa ta'a caatiirra ta'a saatiin ani sirreessa ani na gorsa ana ilaalaa hadara inni mataa isaa dhufee ragaaba. Karadhee hadaraa anarratti eenyunni akkana jettu Ibraahim shamara duukastuu jedhaa oola. Shamara duuka Ibraahim dhiisin kuni anaaf ati nu waan irraa kaane namaaf fakkeenya taane Ibraahim iyyuu fuudhee jiraachisaara jedhamneerraa dhiisi hadaraa dhiisiin jedheen. Maaltu si galchee kun sitti haadhumu naan jedha maalti si galchee waan ani himee hin fudhatu. Waan abbaan isaa himee hin fudhatu, waan haati isaa himte hin fudhatu, waan obbolaan isaa hime hin fudhatu, waan hiriyaa isaa hime hin fudhatu. Ishee nutti himadhaan. Ansilaas haadha koo, abbaa koo, obbolaa koo miti jaara seera jararraa waan barbaadan. Kana harii waggaa kudhanii moo waggaa isa biyya keessaa hubanneerra. Isa ragoota ijoollee gaattiraa keessa jiranu. Ijoollee gaattiraa naannoo sheelii yaadadha naannoo sheelii ijoollee biyya koo jirtanu durbis dhiirris ol galtanii dubbattu jirra ni beenna nu galcheedhaartu uummataan caasisuu galcha inni ragaadhaan dhuma erga saudii akkamisa saudii safara kiyya jirta ishi nagee bu'aa nagee masii isin hin deebisa dhiifama ishii isin hin deebisa galchi ijoollee ishi dubbadhu waa'ee Saudi deemuu keetii akkatti deemu. Suudii nan deema. Suudii deeman jedheen. Suudii deemuun qabaan jedheen. Laakii akkadamu. Waaw. Suudii deemuun qabaan jedheen. Mucaa tokko dabaltu malee hin deemtuu jedhe. Garaan koo immoo xannacha ture opereeshinii ta'een ture. Mucaa kanaan ulfaa'emu bee kanarratti na dhaggeeffadha. Mana shaayiin hojjedha. Biddeena eelee lamatti hin toshaa fillafiitii mastangidoo hojjedha zambeelii baadhee gabaa deema garaatti mucaa baadhee baajaajii kaffalee hin deemu ani musliimaani ummanni sheelii ragaanatti aba'u dhufe inni garuu diishii hojjedha jedhee gadi oli mootoraan fiigee dhufee kottu qaalitti narraa kaffali mootorarraa na buusi jedha. Ani gabaa dhaqee gama tabbaa masgiida zambeeliittis waa'ee boriiwwan mana shaayii bitadhee harkatti baadheen gala ulfa ji'a 9 garaatti baadhee dooktarri riifariisii barraa'ee jira kunoo. Mucaan kee miilaan dhufaara dhiinni narraa dhaabbachuu dide riifariidhaan deessan biratti hin deessu abadan mana shaayii kana cufi gurra isaatti dhaga'eera isa teessisee hin hojjatin shamara lama qaxare sarraatanyaan shamara lama qaxaree yaa dooktarri yoo cufe qonqoo koottiin cufaa danda'ee hin taa'u aafiyaan qabaar kanamaa hin kajeelu nana hojjedhaa an jedhe sarraatanyaa lama qaxaree anaaf inni sireerra ciisna sarraatanyaan fillafiitii hafatanii ciisu yaa qaallittii naanaa warri birrii 300 400 nuu kaffaltu funyaan keenya irraa dhufu abbaa manaan kee nu raffisaa hin jiru caatii qaamaa isumaan dhufee nurra bada imimmaa ganama eenyunni haadha manaanii abbaa manaatti hadaraanaa kaf bakka anaa jedhaatii dhiisaa annan gorsa annan gorsa abbaa manaa anaa jedhaatii eenyunni nama beeku galee moo eenyunni miutii qabadhaa ishi ani nan sataraa diraa abbaa manaa dubartiidha hojjettoonni keessan sarraatanyaan koo dubartiidha hin qabe ijoolleen sun jiru ana sireerra ciibsee mubee bilbila qabu ijoolleen sun
ijoolleen kun moo Dice kagotu wala karara darbi. Ijoollee rakkisee bakka mistirri nu gala maaliif beektaa? Sagalee akkanaa yeroo waraabame ijoollee yoo arganii ijoollee sana footoo irra kaa'anii gadhiisuun manna ba'a. waamu ani maqaa jaraan waamu maqaa jaraan waamu. Afu ijoollee irra darbe kanas. Narratti sagaagalee dhumaniis malee yoo inni didee ragaatti waamna. Ani ifa gochuufani. Uummanni nama mana waan ta'eef anaaf siif inni gruppii ijaaranii ijoollee sana finnee sagaagaluusaa ragaatti baasee fidee uummataan dhugaa dhedheema malee ijoolleen sun yoo maqaa waamamte namni biyya keessa jiru immoo ijoolleetti beeka waan ta'eef amma yoo jala jiraatan hojjettuu mana keetii ni beeku maqaan badeera jireenya jiraatti rakkoodha. Gaha Baga himte horreettan waa biraatiif hin jenne ijoollee sanaatiif yaaduu qabna. Hojjettuu amma namni sii beeku hojjettoota sii akka abbaan manaan sii gudee beekeeraa jechuudha. Kanaaf wanta kanaan haasa'amu dubartiidha jallis. Rakkinatu geesse malee gudeedamuu nanni. Gudeedamuu barbaannaan hoteela galanii birrii kumaan gudeedamuu danda'u. Taa'ee kana jalee natti dhimini chalbii mana kana fooloo godhii dura addaan citeera qo'ee hin dubbatin. Sagantaan kun asumatti addaan citeera keessaa nan fixaa galatoomaa ulfaadhaa mana kana fooloo godhaa siniin jedheen. Akkaawuntiin kun akkaawuntii kiyyaa fooloo godhiin siin jedhe waan ringinetti kenneen guddaa. Taaptaa godhi sheer godhi. Eshi dubbadhu. Annaa achumaan dhiisee Suudiin deemaan jedheen mucaa kana dhiisu malee hin deemtu nan jedhee mucaa sana dhaqee riferiidhaan aggaaruutti da'ee deebi'ee hammas ammoo garan koo opereeshiniidha hojjechuu bakka kana booda hin danda'an. Mana shaayii kana hojjetan. Booddeen abbaa manaan sii dhufe asitti xumurama waan ta'eef mana kana fooloo godhadhaa booddee sheer sinitti godhamu. Mana kana ammuma fooloo godhadhu hundi kee. Booddee sa'aatii 2-3 booda abbaa manaa sii finnee wal bira keenyee xumurra dubbii kana dubbadhu. Saudiin deema jettee ayyee. Saudii deema jedhee birrii tokko immoo ofirkaa hin qabu. Kunoo na jala yoo jiraatte sadaggeeffatti zawiyyaan adam birrii naa liqeessitee jennaan. Piroosesii xumuree Ibraahimii emee dhufee booddee arraba isaatiin haasaa birrii 10 musliimaatti kennee ergeera. Dhugaadhammoo emee listiroo xaragee yeroo gaattiraa jiru listiroo xaragee musliimaa ergee. Adda waggaa lammaan kana. Saudii deeme. Saudii deemeera sirriidha. Saudii deemee ka'ee torbeen geenye Ibraahimii harabaan billaa leek fuluus. Bir abbaa manan kee maanni maraatuudha moo namaa. Guyyaatii dhuftee hin beeku. Maali na caqacaqaa. Ciqiciqiyaan hin barbaadu deemuuf taa'uu filadhu yaa qaallitti. Dhiisi kan isaan dhagayiniin jedhe. Bakkaan dhaqee na qaqqabe immoo eddee hin taanedha. Ciisuudhaaf kuffaa hin qabu. Hojii mana keessa hunda warri beektanuu beektu. Jartii dhukkubsattuu jirti. Sa'aatii daqiiqaa hin qabu daataa guuttadheen fayyadama. Viidiyoo hin haasa'inii jettee qaallittiin hin barbaadu mana koo ilaalu haramni namni Itoophiyaa. Viidiyoo hin fayyadamin. Inni maal jedha? Viidiyoo as ba'i. Viidiyoo as ba'i. Mucaa koollee kana jeelaanii kana. Biddeena dabbootti barbarree firfirsee footoo kaasee erga. Akka mindaa koo fudhadheetiin fayyaasaa ergaan ture. 18,000 20,000 kuma meeqasa ergaan ture yeroo ani achi dhaqu. Birrii koo 900 birrii 20,000 20,200 mana zaramaa ture dhiyoodha inni 30,000 40,000 inni gali. Hadha waggaa lamman kana reela 900 harka ga'a daataa guuttadheen fayyadamaa ofitti. Nan erga Ibraahimii birrii kana fuudhiiti irraa ijoolleedhaaf waan bittu bitiiti akkaawuntii koo irra qusadhu. Abaluu foon kajeeleen jedhe gwaddanyaan kootii ficaatiin bite suuqii maaloo liqiin kaffalee. Utuunan jedhu waggaa fayyaa birrii hojjadhe fixe mootoraan taa'ee gadi oliin ni bashannan shamarran birriidhaan bitanii. Sa'aatii 24 onlaayinii irra haraba caqacaqa. Muuziqaa bane maanni abbaa manan kee maraatuudhamu sagalee isaa maal natti qaba. Nama ingiliffa dubbatu intini barreessisiisa miiseejii. Kana maaliin godhaani? Bakka ofirraa intini bakka hin kaasini silkii isaan jedheen afaan hin beeku yeroo sana. Feentii jaaree qanii tokko nan kufe. Feentii jaaree kufe mana yaalaa geessanii gilkoosii irra na kaa'ani. Ani gilkoosii irra haadha manaan sa'atuu jiru akkamitti jirti naan jenne. Billaa aleek fuluus jedhani. Achi ji'a kana ji'a waggaa tokko booda hamma ijoolleedhaaf qallaba ta'us nan erga. Yeroo ayyaanaa uffanni bitamus nan erga. Garuu waan akkantii koo irra qusachuu qabus nan qusadhu.
Achini utuu ergu waggaa lammaffaa fixuu ka'ee ganaa birrii 50 moo 70 akkaawuntii gorratti hin qusadhe. Qusadhee hoo Ibrahim. Gaaffii qaba. Ani hin nufu. Gaaffii qaba. Yoo inni na dhibee gaafadhu. irratti gaaffii qaba. Birrii 5,000 jettee ergaa turte jedhe. Dhuguma? 5,000 waggaa lammaffaa irratti hin jalqabe. 5,000 haadha isaatiin gashuun jalqabe indooma. Akkaawuntii korra dhiisee akkaawuntii haadha isaarra gashee haatiyyuu na caqacaqaa jira. Waggaa lammaffaa waggaa tokkoof ji'a 7 moo ji'a ga'ee birrii 5,000 isayyuu akkaawuntii haadha isaarra kan isaarra dhiisee ijoollee koo geessee ijoollee koo birrii meeqa ergaa turte obboleettii koo? Duraa ammoo Eeyyeen. yeroo duraanii fayyuma isaanaan erga. Jawwaalli koo cabe musliima. Jawwaalli koo cabe ishi bitadhu. Wayyaa ijoolleedhaaf haannani mucaa hunda isaanaan ergaa ture. Achi booda immoo Ibrahim dhufee taakkoo makiinaan taamu. Mana kanarraa haaran galfanne mana kanarra siqaayiin jira nyaata dandayi uffata dandayi kurfaan qabu siqaayii argeen jira taaraa. Dhiisi dhufee ijoollee koo ilaalee ijoollee koo dhufee ilaalee tani eddee biraan deema jennaan. Sii jedhe harabaa wajjin alamii kee argaarta miti ati naan jedhe. Ibrahim suuraa waan adda addaallee haramni koo jawwaala koo fattashuu hin ergini. Suuraa hin taane hin ergini Ibrahim. Kana ilaalaa harta miti kana Maamadoon si ilaalchisiisaa miti jedhee suuraa waan hin taane jawwaala koo irraa erga. Haramni immoo sa'aatii 24 jawwaala koo fattashi. Siqaayyaan argaa ture uummanni naan beeku. Dhiisi Ibrahim adara maqaa kootiin dhaqee dhiira adii gaafatee piroofaayilii godhee dhiira janajjanee suuraa koo baay'ee dhumarra poostina godhe. Shamarran hundi Maamadoo janajjantee jennaan poostisi godhe miti. Garuu ani danda'ee naasa'uu godhu. Bocha dhiisaa jala keenya. Emoojii boo'ichaa ijoollee koomentii cufaartii abbaan akkaawuntichaa. Mana arabaa warri beektanu beektu. Qaallittiin jawwaala koo fuutee fattashti. Dhiisin jedheen. Bakka ani amaraatiin qabu mana kana Ibrahim nan bada jennaan. Sheermuudhaaf dhiira duuka badaarta miti nan jedhe. Hamma ani hojjedhee akkaawuntii irraa hin qabu. Yookaan immoo waggaa lamaan kee nagashaan jedheen. Nagashaa jennaani siin gashuun ji'a tokko sii kennina. Galiitii deebi'ii nan jedhan. Ani hamma akka dubartii kootti asabe. Yoo